Jedeti sufmiti nan dubbadda har'akka kaleessa miti. Uummanni Oromoo qabsoo isaa kallattii garaa garaatiin geggeessaa turuun isaa ni yaadatama. Ammas illee geggeessaa kan jiru yoo ta'u, yeroo ammaa kana qabsoon uummata Oromoo daran finiinee haala abdii qabeessaa fi kallattii injifannoo irra waan jiru fakkaata. Haa ta'u malee uummanni Oromoo cunqursaa kaleessa irra ture wanjoo garbummaa hin baadhu jedhee falmachaa turuun isaa har'a ifa biiftuu akka inni argu taasisee jira. Uummanni Oromoo kallattii garaa garaatiin qabsoo isaa finiinsaa kan ture, ammas illee kallattii garaa garaatiin qabsoo isaa finiinsuudhaaf wanti duubatti isa deebise takka hin jiru. Duubattis hin deebi'a jedhamee waan hin yaadamne keessa jira. Uummanni Oromoo hayyuu, uummanni Oromoo beekaan, uummanni Oromoo sirna gadaatiin bulu humtuu qabsoo uummata Oromoo dura goree mufachiisuu yookaan dhaabsisuu hin dandeenye. Obsaanan goromsa unata jedhu ayyootiya roorroo hedduu dandeessee obsaanas geessee deesseetiya barroo baranni keeti gadaatu keeti deesseetiya. Obsaanan goromsa unata jedhu ayyootiya roorroo hedduu dandeessee obsaanas geessee ayyootiya barroo baranni keeti gadaatu keeti miteetiya. Diddaa uummanni Oromoo didee falmatu keessaa diddaa garbummaa, dhiitamanii buluu, qabeenya ofirratti, biyya ofirratti abbaa biyyummaa ta'anii jiraachuudha. Ofiin of jiraachisuu filannoo uummata Oromoo yoo ta'e iyyuu diinni garuu kana hundumaa gochuu fi akka uummanni Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfatee adeemsa qabu akka inni hin sochooneef, akka inni gara fuulduraatti abjuu isaa galmaan hin geenyeef ilmaan isaa qaqqaalii, hayyoota isaa, beektota isaa, weellistoota, namoota seenaa barreessanis ta'e namoota seenaa hojjetan tokko tokkoon keessaa funaanuudhaan qabsoo uummata Oromoo kana duubatti deebisuudhaaf diinni boolli isheen hin seeniin, lafa isheen hin qotiin hin jiru. Haa ta'u malee ayyaanni Oromoo, waaqni uumaan Rabbii qabsoo uummata Oromoo kana duukaa waan jiruuf diinni kallattii garaa garaatiin iyyuu deemee daandiitti cufuus, kallattii garaa garaatiin iyyuu deemee dhufuus qabsoo uummata kanaa duubatti deebisuu, fashaleessuu hin dandeenye. Obsaanan goromsa unata jedhu ayyootiya roorroo hedduu dandeessee obsaanas geessee deesseetiya barroo baranni keeti gadaatu keeti deesseetiya. Obsaanan goromsa unata jedhu ayyootiya roorroo hedduu dandeessee obsaanas geessee ayyootiya barroo baranni keeti gadaatu keeti miteetiya. Manni kun ifaan ifatti falmachuudhaan, barreeffamaan falmachuudhaan, weelluu garaa garaatiin uummata isaa dammaqsuudhaan, akkasumas illee hogbarruu adda addaatiin qabsoo isaa kallattii hundumaan geggeessaatii ture.
ta'u malee qabsoon kun daran finiinaa dhufe, daran lubbuu horaa dhufe. Isaanillee akka yaada isaaniitti, akka yaada diinaatti uummanni Oromoo gaafa hayyoonsaa keessaatii ajjeefamu, gaafa lattuunsaa jalaatii jabu, gaafa burqaasaa duuchuudhaaf deeman abdii muratee isa jechuudhaan diinni kan inni weerara isaatti seene. Garuu xiiqummaan kunii, madaan kunii, dhiibbaan kunii qabsoo uummata Oromoo ittuma akka inni finiinee hundeensaa akka inni lafa qabatu godhe malee kallattii kamiiniyyuu duubatti deebisuudhaaf yaaliin hin godhamiinis hin jiru. Yaaliin godhamu hundumtiyyuu wanta abdii nama murachiisu ture. Uummata Oromootiif kun xiiqiidhaan akka inni itti seenee kallattii kaaniin barnoota isaatti akka inni cimu, kallattii kaaniin immoo siyaas diinagdee isaallee cimsatee hayyuu isaa beekaa isaa eeggachaa qabsoo isaa finiinsuu eegale. Waa malee manni dhaaruu jedhu mitiire. Nutis kan kana jenneef barsiisaa yuunivarsiitii Amboo kan ta'an barreessaa ibsaa mootummaa kitaaba ajaa'ibaa mata dureen isaa imimmaan naachaa jedhu qopheessanii uummata isaaniitiif gumaachanii jiru. Nagaa callisanii maali beelotanii moo nagaa jirtuuf ni jechaa jira. Gaafa mammaakani baay'inarra qulqullinaa jedhu isaa durii dursa otoo gara haasaa guddisee abbaa keenyaa nu guddisanii obsa cichoomina waa hundumaa nu barsiisanii nu qajeelchan. Eebba kitaaba kanarrattis argamanii saaqinsa yookaan gaggeessaa kan godhan yeroo dhiyoo kan mana hidhaatii bahan obbo Dajanee Taafaa eebba kitaaba kanarratti argamuudhaan yaada isaanii gumaachanii jiru. Ogaa kan taane ani naachaa akkanaaf galitti naasa hundi keenyaaf akkasinii galitti haasa'u. Maaliif kan akka filate situ beektu kun immoo mammaaksa uummata Oromoo jechuudha. Mammaaksa hawaasaati kan nam tokko nam lamaan nam sadii osoo hin taane hawaasa waan ta'eef imimmaan naachaa yeroo jennu hawaasa keessaa fudhatee hawaasni mammaaksa kana keessaa fudhatee kanaaf hiikoo maal kennuu danda'a jedhu mana mana abbaan itti hiikachuu danda'a jechuudha. Diirama ergoon kaasuu eegalee nyaachi ennaa nyaatus ennaa beela'us mamfuusaay ana iddoo kanatti naa galee nyaach osoo nyaatu waa'ee ta'u inni nyaatu immoo akkam bu'aa laataa isa dhunnaa galaa jira jechuudha. Inni naachi nyaatu sun immoo akkam bu'aa ture. Inni otoo nyaachaa bu'u inni nyaata immoo hammam bu'aa akka sanatu naa galee jira. Kanaaf rabbi isaa eebbisuun jedhaanii gama biraa biyyoonni har'a biyya keenya dursanii jiran biyyoonni har'a biyyoota akka Itoophiyaa caalaa tasgabbooftee jiraattu guddattee jiraattu biyyoota iddoo akkasii dhaquu dandeenyu iddoo akkas dhaqnee jennee hawwinu ka'umsi isaanii yookaan ka'umsi guddina isaanii literacharii wanta biraa warra Ingiliz irraa addunyaa binneen akka Sheekispeer fa'a barreeffamni Sheekispeer fa'a barreessan akka yoonaa Sheekispeer irraa namni mo'ate hin jiru
mootummaan keeku, diinagdeen keeku, hawaasan keeku, xinnaan keeku, guddaan keeku jechuudha. Kanaaf fedhii keenya uummata keenyarra, fedhii keenya mootummaa keenyarra, fedhii keenya murna waa tokko hojjechuu danda'urra kaawwachuudhaaf barreeffamni hojii guddaa hojjetaa jechuudha. Barreeffama kanarraa nun akka salphaatti ilaallaa yookaan qaamoleen aangoo yookaan qaamoleen hawaasaa yookaan qaamoleen siyaasaa warri otoo nyaatanii bu'an hiikoo irraa argatu jechuudha. Hiikoo irraa argatu jechuudha. Uummanni keenya meeqatu beela'ee jira, meeqatu gabuu bulaa, meeqatu guddaatti maachaa jira, meeqatu rakkachaa jira. Isaan immoo kiisa isaanii guutanii, qabeenya isaanii guutanii, gamoo isaanii guutanii ammallee numa nyaadhanii ba'u. Inni kaawwaa meeqa keessa jira, inni kaawwaa meeqa keessa jira, ammallee wanti kun achinaaf ga'u inni karaa hawaasaa waa meeqa bu'aa jira. Gatii kanaa qaamoleen hawaasaa hundinuu boo'icha naacha kanaa yaadachaa deema jechuudha. Kanaaf asitti kan argu namni umurii kootii olii nama tokko qofan arga. Nama umurii kootii olii nama tokko argaa baga gabaa keessaa nu baastan jechuun barbaada. Namicha gafarsa ajjeesuu deeme ammas isiniif dheeressuu gafarsa ajjeesuu deeme galaafite goodaa bal'aa tokkotti dhufaa goodaa bal'aan naa ga'u egaa namni galaafite maal yaada sammuusa keessatti maal inni yaada nyaata miti wanta oddoo nyaatamu mana nyaatamu waa argatu sana naa ilaalu manni wayii goodaa gaman amma gara mana kanatti osoo imalaa deemu jaarsi wayii loon walitti qabee galchee kamara hundaaf loon galchee deemaa jira. Abbaa akkam jirtu aduun natti dhee na bulchadhaa'ee bulii jedhanii. Loon manatti galchee oddoo daboo sana daboo jiraan oddoo manni haafisuun mana dabooti mana daboo fudhatee dhaqe. Keessummaan nyaatee kuufee maal jedhee torbanii galgala gara manaatti na deebi'u abbaan daboo sana lakkii mee keessummaan kee waan waa'ee jiru jedhame. Eshi jedhee namicha ittuma baay'eetu qeen kun baddeetti biyyi kun baddeetti jedhe. Akka biyya sanaatti namni saba arrabse namni biyya arrabse hayyattatamee hayyannaa bu'a waan ta'eef boru keessummaa kennuuf itti goottoo dandeenya. Galgala ganama keessummaa sana finyoo hojjeteen innaa geessu xaxanii hayyannaa buusuuf innaa ga'anii lakki xinnoo naa obsaamee waan jedhaa jedhe. Maal jettaa jedhanii. Kaleessannaan manguddoo kana na bulchikatu loon oofaa ture. Loon sana keessa kormi hin jiru jedhe. Daboo keessa immoo galgalannaan dhufee nyaadhee dhufu achi keessa dargaggeessi hin jiru jedhe. Loon korma hin qabneef uummanni dargaggeessa hin qabne baddaniitu waan ta'eef itti faladhaa jechuu kooti jedhe. Kanaaf utubaan biyyaa utubaan waa hundaati siyaasa keessattis diinagdee keessattis hawaasummaa keessattis utubaan biyyaa dargaggeessa waan ta'eef dargaggeessa keessaa immoo warra akkasii utubaa biyya kanaa waan ta'aniif hundi keessan adaraa keessan barreessaa mufassarku barreessuu qofame ibsaanis haa ta'u warri kana booda barreessitanii ol kaa'uu osoo hin ta'in waan barreessitan hojiirra oolchaa. Yoo didan yoo hojiirra ooluu baate sammuun ilma namaa qabeenya.
Manni kun ittiin ijaarame sammuu ilma namaatiin agaasa tun ta'e. Arkitektiin isaan namaati. Miti. Dhagaa walirra kaa'uun namaati. Kitaabni sammuu ilma namaati. Mana kanattis hin fayyadamnu ta'e, kitaaba kanattis hin fayyadamnu ta'e olii gidaa'ee waan hafuuf kitaaba kana hojiirra oolchuutti obboleessi koo barreessuu qofa osoo hin ta'in akka hojiirra oolchu adaraa isiniin jedhaa jechuu kooti. Gama biraa osoo yaada isinitti dheeressinii barreessuun jijjiirama kun aseera nama muraasa iddoo kanatti hin argamne namni muraasa iddoo kanatti argame nama kudhanii caala iddoo tokkotti waa guddaa na barsiisee jira. Namni ijaaramni miliyoona tokkorraa namni ijaaramni nama kudhatu caala waan ta'eef of ijaaraa galatoomna. Abilillah subhanahu Makaku yo barbaadan walqixxee ijaaree garuu maaloo dhaqiiroo onnee tonjaana caale hojjaa koo yoo barbaadan dheeraa akka birbirsaa amala koo barbaannaan argaa akka dinqishaa jabaa koo jabaa dhiiraa koonee gaafa barkumee maal dhiisee maal dubbadhu keessi koo na dhukkume amuuro gabaa horroo kan fardaa barmaaranii koonee gaafa adawaa jabaatii ifu amanii jameessa koo yaa gubbaa tokkicha qixxee dhibbaa dhannaa arra koo dhufee maaliif qeensi dhibbaa atoo yaabdee yaa gubbaa farda siidaa dabalee kunuunsitti xiqqaata warqeen siidhaamna malee siidaa yaadannoo dhugaa laphee keenyarraa qabda ati duuneef haasee koo hunusofumaan gadda lubbuun dhiiraa bilisa gola keessatti hin baatu haasee koo si yaadanna seenaa keessatti hin nyaatu. Shummoo yaa ibaada koo ishee gaafa guddamaa dhagaa koo idan cabsu dubbisatu akkana qoree baasanii aabbee dhabu rajiitii saree kennaa cooman koo lamni qabu diina barna rukutu keessa koo naa morma dhiigaa qadatti duru morma beekaan beekumsi boolee lubbuu seebaan kuffisa hundaa gararraan kaa'ee ofumaan of guddisa wallaala waa hin beekne ofumaan of dhiqqeessa gootummaa qabu dhiisee dhugnummaasaa odeessa maqaa abbaa of hin baasu maqaa ormi namaan baasu maatiin namaaf moggaasa waan dubbatu hin qabnu hin jenna waa'eessa. Qaxalee ijoollee Oromoo ilmaan Maccaaf Tuulamaa kan Booranaaf Baarentuu keessummoonni bullallee guyyaa gammachuu har'aa baga ijaan agarre. Bilbiin jechoota keessatti filaasii olitti afaan saba guddaa afaan aadaa qabu afaan saansistoota afaan beekaa kumaa amma karsi qabu maafaa bileekuma baay'inni jecha kee cirracha galaanaa midhaan sagalee kee qalbii na darara miidhaginni keetii homaan qabu mudaa yaa'an sagalee kee qalbii na dabarsa kanaafuu akkamitti afaan Oromoo raadiyoo seeffii qabda. Abdii addunyaa bal'oo kaayyoo saba hundaa abdii himmutatiini dhugaaf rasaa sanyee lafarraa qabansiisi lakkoo beelaaf doofummaa afaansaa qabansiisi abdii keenyittiin barreessuma. Dada abbaatiin abbaa nagaa araaraaf milki gaarii abbaa kennaa jaalalaa abbaa dhugaa abbaa haqaa beekaaf qaroo addunyaa argama raagaa halagaa fira jettu hundaaf dhadhaabbatta fagoo dhagee dhuftee kee guddaa galmi kee Oromoodha seenaa kee Oromiyaa balli kee sirna qoqqoodii aangoo hundumasaa tulsitee nama darbee qofaa namummaasaa firfitee sirna dimokiraasii addunyaaf gumaachite. Dabballee raamaa doorii muudanaa fi huuballee tokkoo fi lama miti hedduu gosti kee dhagaa fi
miti namas miti waan ke uumamti kan amantu uumama kan kabaju oda mallattoo keetti coqorsaaf siidhaan baata halagaa fira jettu hundumaa kita laata akkaataa bulchiinsa kee irraa jalaa qabu ooltee saala kunuunii malee hundumaaf akkoo ooltee ayyoodhaaf haadhachiisee akkootti bobbaagadhaa isa lanteessee yeroodhaaf ooltee laata saala kunuunii malee hundumaaf akkoo oolta. Abba muda abba gada nyabe fi abba boku ananu gada ko ananu abba muda ananu hole ko kero keriti mara omun kalto mit sena tinute kaba adi dubange era makone itinke sinabita garma min kursa sinnike bikate utakena kanga kormata koloni duga panna aku tola solo Akkasumas sagantaa kana bareechuudhaan cina dhaabbachuudhaan dhaabbatni fiilmii fi piroomooshinii afaan Oromoo Faagaa yookaan Fincila Garbummaa magaalaa Amboo keessatti hundaa'e magaalaa Ambootii ka'ee gara magaalaa Finfinneetti imaluudhaan sagantaa kana bifa hawwataa fi bifa nama gammachiisuun qindeessee gurra uummataatiin gahaa jira. Sagantaa kana irratti warreen argaman hirmaattota dhaabbata fiilmii fi piroomooshinii afaan Oromoo Faagaa karaa obbo Faayisaa Wandimuutiin kan hundaa'e yeroo ammaa kana sagantaa adda addaa irratti dhiyaachuudhaan sagantaa ajaa'ibaa qopheessee namoota seenaa hojjetan kan namoota kana deeggaree hojii isaanii uummata Oromoo biraan gahuudhaaf innis yaalii arganiif guyyaa gochaa jira. Innis qabsoo isaa karaa mataa isaatiin geggeessaatii jira. Haa ta'u malee dhaabbanni fiilmii fi piroomooshinii afaan Oromoo Faagaa yookaan Fincila Garbummaa yeroo ammaa kana yuutuubii Faagaa Intarteementii jedhu hundeessee hojiilee hojjechaa tures hojiilee ammaan booda hojjechaa jirus hojii gara fuulduratti hojjetus yuutuubii Faagaa Intarteementii jedhu irraatii argachuu dandeessu. Hayyuu keenya qabannee wallaalaa keenya gorfannee beekaa keenya jajjabeeffannee hayyuu keenya eeggannee seenaa keenya guddisaa safuu keenya eeggachaa barsiisaa yuunivarsiitii Amboo barreessaa ibsaa mootummaa galata guddaa uummata kee biraa qabdasiin jechaa dhaabbanni fiilmii fi piroomooshinii afaan Oromoo Faagaas galata kee daran cimsee ibsachuu barbaada. Galatoomii uummata Oromoo biraa galata guddaa qabda. Qalamni kee haa mirgisuu wasiin jenna. Qopheessaan gurmeessaa Sobbooqaa Daayirekteerri Faayisaa Wandimuu horaa bulaa deebanaa.